har'a birmaduun naannaa bakka dhufe waa'ee fiilmii godhanii san wajjin haasaa ta'a. Jedhee ma yaada iddoo kan biraa isa danna jetteef asumatti dhaabannee walumaan haasa'u. Akkasumas sima eeguu wayyi. Ani arbachaa jiru ani alaa saayattu Quban qabdachuudha. Har'a birmaduun qubata quba qabdu naan jedhee abbe information Dhaggeeffadhu qaba waan namni sitti himu. deebo namitti maanni maal jettee mati har'a birmaduun dhufeet asitti waa'ee fiilmii godaanni isaa fiilmii guddaa sana yaada wal jijjiiruuf yaada fiilmii guddaa Waan mee dhaggeeffadhati maalittis gabbootee namatti naasoftu. ani manneen kamaaf nu dhoktare Haasa'e egaa. mana juusii fi bargarii odaa achitti haasa'ama malee Achitti haasofna jecha. bakkuma arganitti na haasa'amu. Mee danaati. Waa'ee dhimma fiilmii keenyaa kana kamiin dubbachuu akka danda'uuf kamitti uummata biratti hawwatummaa qabaachuu akka danda'u waliin mari'annee nus bakka kanatti jaalata wajjin argamnee asitti seerree ati maasti bakka maanni walbiroo Waa'ee fiilmii kun addisaatu bakka kanatti dubbatu jechuudha. Isiniin galle jechuudha waa'een fiilmiin godhannisaa. Fiilmii godhannisaa jechuun fiilmii guddaadha. Kanaaf mana juusii fi bargarii odaatisu feenyee dhimma kana waan dhaphee namaa qaqqabbaneessu. Gochaa taasifamu malee waan bakkee kana keessatti taasifamu maal taatan? Hiriyaa keessanii wajjin yaada wal jijjiiruuf bakki isin rakkisee beekaa jaalallee keessanoo waan qabbanaa affeeruuf bakka filatamaa fi isin hawwatu dhabdanii beektu furmaanni jiru mana juusii fi bargarii odaati. Manni juusii fi bargarii odaa kanneen akka cuunfaawwan avukaadoo, mangoo akkasumas waliin makaa yookiin ispiriis dhandhama arraba namaatti toluun qopheessanii isiniif dhiyeessaa jiru. Maarree laphee keessan qabbaneeffachaa hiriyootaa fi jaalallee keessan akkasumas maatii keessan qabatanii gara mana juusii fi bargarii odaa akka dhuftan isiniin jenna. Haalli teessuma mana keenyaa bifa bareedaa ta'een kan qindaa'e yoo ta'u qilleensa qabbanaa baay'ee mijataa ta'e keessa teessanii wanta barbaaddan akka barbaaddan itti fayyadamuu dandeessu. Piizaa barbaaddu? Eeyyee odaa juusii inda bargarii kottaa bargarii barbaaddu? Isas akka ajaa'ibaatti isiniif hojjenna. Dhugaatiiwwan kanneen akka aannanii maakiyaatoo fa'aa bifa adda ta'een nu biraa argattu. Kottaa shaashambaa jedhaa kan isiniin jedhu mana juusii fi bargarii odaati. Yoo feetan mana dhuftanii yookiin immoo bakka jirtan teessanii teek awwee ajajachuu dandeessu. Odaa juus enda bargar. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa TG Kaafee cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 956 97 73 82 irratti nuuf bilbilaa. Mana juusii fi bargarii odaa.